Hey, akkam jirtu? Nagaa keessanii fedha waaqan jedhama. Kun Tech for Oro YouTube chaanalidha. C++ jalqabnee turre computer programming kan programming language kutaa shanaffaa xumurre kutaa ja'affaatti darbineeti jirra. So kutaa ja'affaa kanaan waa'ee basic data types isa kanaan duraarraa hambisnee ni ilaalla jechuudha. So basic data types kan jennu C++ keessatti kan jennu warra kanatu jiru. Ni ilaalla jechuudha. So size isaafaan basic data types iddoo kana ni jiraatu. Basic data types hin jiru. Size isaanii faana memory irraa baay'ee hammam qabatu hin jedhu ni jira. So booddee range isaanii lakkoofsaatiin immoo eessaa kaasee hanga eessaatti akka isaan ta'an jechuudha. Ni ilaalla jechuudha. Basic kan ta'an yookaan warri gara fuulduraa kana jiran unsigned short int yookaan immoo signed short int, unsigned long int warri kun integer jalatti kan ramadamanidha. Ammasitti jechuudha. Ammasitti integer jalatti kan ramadamanidha jechuudha. So data typeidha. Kana jechuun inni daataan keenya bifa kamiitiin dhufa yookaan value hammam baatee dhufa kan jedhu memory irratti kan iddoo nuuf ittiin qabsiisanudha jechuudha. So unsigned short int kan jedhu kun size isaa memory irraati hammam baata? Byte 2 baata. Range of values kan jedhu jira. Value isaa immoo duwwaadhaa kaasee lakkoofsa duwwaadhaa kaasee hanga 65,535tti declare ittiin gochuu dandeenya jechuudha. Kana jechuun inni fakkeenyaaf int jennee yookaan unsigned short int jennee is equals to kana dabarsuu hin qabnu jechuudha gaafa declare goonu unsigned short intiin kana dabarsuu hin qabnu lakkoofsa isa kana dabarsuu hin qabnu jechuudha. So inni kan biraan short intidha. Short intiin byte 2 baata memory irraa jechuudha. Kun immoo range eessaa kaasee hanga eessaatti kan ittiin declare gochuu dandeenyu lakkoofsa negatiiva 32,768 hanga positiivaatti jechuudha. Positiivaatti maal gochuu dandeenya? Declare gochuu dandeenya jechuudha. So unsigned long int jedhamu sun jiraata. Kuni memory irraati hammam baata? Byte 4 baata. Range isaa immoo akkuma argitanidha jechuudha. Baay'ee dheeraadha. So signed fi unsigned kan ittiin salphaatti adda baafachuu dandeessan signed gaafa jedhu mallattoo ni qabaata. Negatiivas positiividha. So unsigned gaafa jedhu immoo irra hin jiru jechuudha. So intiin immoo akkuma argitan 32,000 kaasee isa unsigned long int miti short int faana
wal qabatu kan wal fakkaata jechuudha. Isaan kun saayizii isaaniidha. Saayizii isaanii miimoorii irraa hammam akka isaan qabatan jechuudha. So miimooriin kutaawwan ni qabaata iddootti hiramu kan ittiin vaaliyuun keenya irra tattaa'u jechuudha. So akka biraani intiijarii keessaa gaafa baanu akka biraan kaaraakteriidha. Kaaraakteriin hunda isaanii keessaa saayizii xiqqaa qabaachuudhaan ni beekama jechuudha. Baayitii tokkodha kan inni qabatu, saayiziin isaa baay'ee tokkodha. So vaaliyuun isaa immoo vaaliyuun isaa kaaraakterii hamma isaatti baata jechuudha. Kaaraakterii 256 kana ni ilaalla itti fufne 256 abaacaadhaa hanga zaatti qubee gurguddaatiin akkuma kana abaacaadhaa hanga zaatti qubee xiqqaatiin dabalatee immoo paanchuweeshinoota irra jiran mallattoowwan kana dabalatee jechuudha kan inni ittiin dikileer gochuu dandeenyu. So flootaan jedhamu jiraata ilaalleera kanaan dura. Vaaliyuun ni qabatu akka kanaadha. Ekspoonantii mul'istii isheen kun baay'ee guddaadha lakkoofsi. Dabliinis akkuma kanaa loong dabl kan jedhamu ni jiraata. So basic data types warri jedhaman warra kanaadha jechuudha. Warra kanaadha. Characters and numbers kan jedhan ni ilaalla. So kaaraakteriin qubeewwanidha. Akkuma kana paanchuweeshinoota garaagaraa ni qabaata jechuudha of keessaati. So lakkoofsa faana immoo akkamitti maaltu walitti isaan fida gaafa jennu kompiitarri keenyi daareektii qubee dikileer goone hin fudhatu jechuudha. Yookaan immoo dubbisuu hin danda'u. Kan inni hubachuu danda'u baayinarii nambariidha. Yookaan immoo maashin laanguweejii jedhamu 0 fi 1 kan inni hubachuu danda'u jechuudha kompiitarri. So kompaayilarri kanaan dura ilaalleerra. Kompaayilarri kan inni gargaaru isa nuti daataa nuti galchinee fi kana kan nuti beeknu yookaan abaacaadhaa ta'uu danda'a, lakkoofsa ta'uu danda'a. Kan nuti beeknu kana maal gochuudhaan jijjiiruudhaan jechuudha kan inni fayyadamu jechuudha kompiitarri keenya. So maaltu walitti fidee gaafa jennu kaaraakteriin kun qubeedha. Qubee kana gaafa dikileer goonu miimoorii irratti so pirooses gochuudhaaf miimoorii irraatii fudhata jechuudha. Miimoorii irraatii fudhata maashinichi. Miimoorii irraatii immoo kan inni fudhatu vaariyaabilii kennineefi sanaan jechuudha. Vaariyaabilii kenne sanaaf. Fakkeenyaaf when you put a character for example A dha. Isheen kun kaaraakteriidha A dha. Into a car variable dha. A car variable kan waan barbaadan vaariyaabilii kaarii kaaraakterii gochuu dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf leetar jettanii yookaan immoo kaar leetar jettanii R keessu jechuudha. R keessu gaafa kana miimoorii irratti deemeetu iddoo nuuf qaba jechuudha. So what's really there is just a number between 0 and 255 dha. 255. So the compiler knows, however, how to translate back and forth between characters dha. So ASCII value kan jedhamu ni jiraata. ASCII value kan jedhamu ni jiraata. Yookaan immoo akka addunyaatti itti walii galameetu vaaliyuun kan kennameef jechuudha. Abaacaadhaa hanga zaattii fi akkuma kana qubee guddaaf upper keesii fi lower keesii akkuma kana paanchuweeshinootaaf jechuudha. Paanchuweeshinootaaf kan kennameef ni jiraata jechuudha. So ASCII value kanaatiin kan inni vaaliyuu mataa isaanii qabaata jechuudha. Kaaraakteroonni kun. So the value yookaan immoo leetar relationship is arbitrary dha. There is no particular reason that the lowercase a is assigned the value 97 as long as
everyone idha yookaan your keyboard compiler and screener agrees jedha. There is no problem. So ilaala isheen xiqqoon kun 97 irraatii kaatee jechuudha. 97 irraatii kaatee askii vaaliyuun kan kennameefii jira. So aanni guddaan kan fudhatu mataa isaa qaba 65 itti fakkaata. Aanni guddaan 65 lakkoofsa mataa isaa qaba jechuudha. Baasheen xiqqaanis baanni guddaanis akkuma kana lakkoofsa mataa isaanii qabaata jechuudha. Kan ittiin represent ta'u. So kanaatiin jechuudha kan inni bakka bu'u. Kanaan nuti kanaan ibsina. Innitu variable keenyaa fi kompiitarri keenya immoo lakkoofsaatiin dubbisa jechuudha. Lakkoofsaatiin dubbisa. So it's important to realize that however that there is a big difference between the value 5 and the character dha. Agartanii lakkoofsa sanii kuniif kun garaagarummaa mataa isaanii qabaatee jira. So isheen kun single quotation keessa gaafa galtu kaaraaktarii taati. Kun immoo intiijerii mataa isaa jechuudha. Intiijerii noormaalidha. So the letter is actually valued at 55 dha. Agartanii kaaraakteriitiin lakkoofsi kun maal bakka bu'edha? 53 bakka bu'a jechuudha. 53 bakka bu'a. So garaagarummaan isaa akkanatti gaafa ta'u kun kaaraakterii mul'isa jechuudha. Kun immoo lakkoofsuma noormaaliidha. Intiijeriidha jechuudha. So akkuma isiniin jedhe isheen kun kaaraakteriin isheen kun yookaan immoo lower keesiin n vaaliyuu isheen baattu akka askii vaaliyuutti 97 dha jechuudha. 97 dha. So kaaraakterii fi nambariin walitti dhufeenyi isaanii akkasidha. So kan biraan tooppikiin as keessatti ilaallu waa'ee opereeteriidha. Opereeterii jechuun qooyyaboota jechuudha. Qooyyaboota opeeraandii lama walii wajjin kompiit gochuu kan danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf aanni jiraata, baanni jiraata. So aaf baa kana kan walitti hidhaan yookaan kan walirraa hir'isan yookaan irra guddaa fi irra xiqqaa isaanii kan ittiin compute goonu jechuudha. Operators jenna. So C++ provides operators for composing arithmetic relational logical bitwise and conditional expression. So it also provides operators which produce useful side effects such as assignment, increment, decrement kan jedhaman ni jiraatu. Ni ilaalla kana for loopii keessatti ni fayyadamna. Akkuma kana decrementiis ni jiraata jechuudha. Kana jechuun increment gaafa jennu lakkoofsa ol guddisuudha. Decrement jechuun immoo decrease gochuudha jechuudha. Decrease gochuudha. So operators C++ keessaa ni ilaalla jechuudha. Kan irraati jalqabnu assignment operatoriidha. Assignment operator jechuun mallattoo walqixa fakkaataa normaalii maatisii keessatti assignment operating kun akka walqixaatti gargaara jechuudha. Walqixaatti gargaara. So as C++ keessatti gaafa dhuftan immoo kun walqixee inni hin dubbisnu. Assign gooneedha yookaan immoo value maal goone irra keenyeedha. Value irra keenye. So garaagarummaa guddaa inni qabaata gaafa dubbisnuu fi gaafa hojiitti hiiknu jechuudha. Hojiitti. So the assignment operator is used for storing a value at some memory location. So kan inni gargaaru maalifidha? Value fuunee variable irra keewwanna assignment operatorii kanaatiin isa booddee variablein sun deemeetu immoo iddoo maal nuuf qaba jechuudha. Memory irraati iddoo nuuf qaba jechuudha. Nuuf qaba. So theory paartiidha irra daddabarre ilaallee implement gooneetu immoo ni ilaalla jechuudha. So akkuma ilaaltan assignment operatorii kan inni keessatti gargaaru jechuudha. Kan inni keessatti gargaaru fakkeenyaaf
fakkeenyaaf opereetariidha kun assignment opereetariidha wal qixaan fakkaatu jechuudha. 25 maal goone 25 yookaan inni wal qixa 25 ta'a jennee dubbisnu otoo hin taane 25 kana maal goone inni irra kaawwanne assign goone jechuudha. Assign goone jechuudha. So akkatti dubbisna akkatti fayyadamna jechuudha. Akkatti fayyadamna. So plus kun immoo maal bakka bu'a? Plusii fi ida'uu gaafa goonu fakkeenyaaf n plus equal to 25 gaafa jennu expression kan inni ittiin ibsamu yookaan immoo kan inni bakka bu'uu danda'u n is equals to n plus 25 akkas jennee kaawwachuu dandeenya jechuudha. Kaawwachuu dandeenya. Akkuma kana maayinasii gaafa ta'u maayinasii fi assignment operator wal faana gaafa dhufu akkuma kana pilaasii fi assignment operator gaafa wal bira dhufu akkuma kana baay'isuu fi assignment operator gaafa wal bira dhufu nniin kun hin dhufte jechuudha. Naannoo kana hin dhufti bakka ni buute jechuudha. So n is equals to hin taane inni irra maal kaawwanne jechuudha. n times 25 inni kana baay'isuu 25 maalirra kaawwanna jechuudha. Inni irra kaawwanna. So inni fi 25 baay'isneetu maalirra naa kaa'ee jirra. Inni kanarra naa kaa'ee jechaa jirra. So akkatti ilaaluun ni danda'ama. Bukkeetti jechuudha. Assignment operatoriin akkatti salphaatti ilaaluun ni danda'ama jechuudha. So kan akka fakkeenyaatti gaafa ilaallu intiijeriitiin vaariyabiloonni dikilaar ta'an ni jiraatu. Iddoo kana egzaampiiliidha. Fakkeenyaaf int m, int n fi p iddoo tokkotti dikilaar godhateera. Vaariyaabiliti daataa taayipii tokkootiin jechuudha. Daataa taayipii intiijer jedhamuutiin vaariyaabilii meeqa dikilaar godhe? 3 dikilaar godhe. Isaanis maalni mdha, n fi paadha jechuudha. So as dhufeetu expressionii kana kaa'eera. So asii jalqabna jechuudha dubbisuusaa. Asii jalqabna. 100 is assigned to p jenna. Dhibba kana maalirra keenye? Paarra kaawwanne. So paan meeqa fudhateera? 100 fudhateera. So paan immoo maalirra taa'eera? Paan immoo as dhufteetu inni irra teesseetti jechuudha. Inni irra teesse. Inniin immoo maalirra taa'eera? Assigned to m jechuudha. Directly kana gaafa seeraan hiiknu maal jechuudha? 100 paarra jira. Isa booddee 100 paan kun 100 isaa fudhateetu maalirra taa'a jechuudha? M irra taa'a. So m'n kun guutummaa masaa fudhateetu maalirra taa'a jechuudha? N irra taa'a jechuudha. So akkanatti salphaatti kunis fakkeenyuma wal fakkaataadha. Akkatti operator C++ keessatti itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Itti fayyadamuu ni dandeenya. So gaafa lakkoofsonni baay'ee kompleeks ta'an akkanatti dikileer godhanneetu itti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Kabiraan operator C++ keessatti kan laallu arithmetic operators jedhaman ni jiraatu. Arithmetic operator yookaan qooyyaboottan afran jenneetu gara gadiitti isa baranne jechuudha. Ida'uun jira, hir'isuun ni jiraata, addiishiniin jira, subtractioniin jira, multiplicationin ni jira, baay'isuu jechuudha. Hiruun ni jira. Akkuma kana haftee remainder kan ittiin ibsinu jechuudha. Remainderiin kan ittiin ibsinu ni jiraata jechuudha. So fakkeenyaaf operatorsiin ida'uun kun lakkoofsa walitti daheetu vaaluu isaa kan nuuf kennudha. Hir'isuunis hir'isee kan nuuf kennudha. Akkuma kana baay'isuun tokkodha jechuudha. Amma kanaatti ammasitti
garaagarummaa tokko hin qabu. So asitti xiqqoo garaagarummaan jiru gaafa the sameidha. Lakkoofsi guddaan gaafa lakkoofsa xiqqaaf hirameetu hafteensaa haftee yoo qabaate haftee isaatti ta'a jechuudha. Garuu fakkeenyaaf iddoo kanaa 13 hiruu 3 hafteensaa meeqa ta'a? Tokko ta'a. Beekamaadha. Garuu 3 hiruu 13 jenneetu haftee isaa yoo barbaanne deebi'ee lakkoofsuma mataa isaa ta'a jechuudha. Lakkoofsa 3 ta'a deebi'eetu jechuudha ofiisaa. So kun gargar kan isa baasudha isa kaan faana. So arithmetic operatoriin akkatti ibsuun ni danda'ama jechuudha. Akkatti ibsuun ni danda'ama. Lakkoofsa fudhanneetu akkatti baay'isuus ni dandeenya. Yookaan immoo variable isaaniitiin walitti baay'isneetu keewwachuu ni dandeenya jechuudha. Keewwachuu ni dandeenya. So kabiraan some of the more common libraries functions jedha maatsii yookaan hojiiwwan maatsii ittiin hojjechuu barbaannu directly fakkeenyaaf absolute value isaa naa baasii, koosii isaa naa baasii, paaworii isaa naa baasii, taanteettaa isaa naa baasii inni kaawwachuun dura maal declare gochuu qabna? Header files kan jedhaman ni jiraatu jechuudha. Header files fakkeenyaaf iostream hash include iostream jennee gaafa kaawwannu header file mataasaa header file qaba jechuudha. Input output kan fudhatu jechuudha. Akkuma kana fakkeenyaaf absolute value I kana baafachuu gaafa barbaannu dirqama header file kana declare gochuun nu gaafata jechuudha. Declare gochuun nu gaafata jechuudha. So function isaa kanadha. Header file immoo garagarii jechuudha. Garagarii fakkeenyaaf absolute value isaa ittiin ibsuu gaafa barbaannu header file kana fayyadamna jechuudha. std live .h kan fayyadamnu isa booddee apps jenneetu as gidduu lakkoofsa absolute value barbaannu sana keessa keenya isa booddee directly nu baasa jechuudha. So parameter type isaa integer fudhata. So result type isaa integer jechuudha. So kan akka jiraniin maal ta'u float ta'u jechuudha. So akkuma kana math.h jenneetu header file isaa declare goona. Cost data barbaaduuf jechuudha. Lakkoofsa cost data tokko barbaadachuuf header file isa kana fayyadamna jechuudha. So parameter list jechuun extension kun as keessaa jechuudha. Maal ta'uu qabdi? Float ta'uu qabdi yookaan lakkoofsa tuqaa qabu float ta'uu qabdi. Result isaas maal ta'a jechuudha? Float ta'a jechuudha. So cosine of x jechuudha. X is radians jedha. Cosine of x jenneetu kaawwanna jechuudha. Akkuma kana f absolute value dha kuni absolute value of y dha. Kun immoo absolute value of x. So akkatti kaawwachuun ni danda'ama jechuudha. Akkuma kana poweriinis ni jira iddoo kana. Power kan immoo square root lakkoofsa tokko barbaaduudhaaf lakkoofsa kana fuudheetu asirra kaa'eetu square isaa nuuf baasa jechuudha. Power isaa jechuudha. Kana implement goonee ni ilaalla. So relational operators kan jedhaman ni jiraatu. Isa kutaa itti aanutti ni ilaalla jechuudha. Amma isa kana implement gooneetu ni ilaalla. Kana end goona. Okay. Kana end goona.
core block keenya keessa gallee zan akkuma argitan asitti sagara dhuunfaa kana just ilaaluudhaaf maal goona dirqama maal goona inni header file declare goona header file declare goona then std lib dot h jenneetu just hash include inni godhata hash include iostream iostream idun taane ka iostream idun taane std lib dot what h then kun maaliif gargaara library dha kun library dha jechuudha header file innitu maqaa isaa dubbachuu hin dandeenya then kun maaliif nu gargaara absolute value isaa baafachuuf fakkeenyaaf int jennee c jenneetu c irra meeqa kaawwanna c irra fakkeenyaaf absin barbaanna directly barbaaduu ni dandeenya jechuudha absolute value of lakkoofsa negatiiva 45 tu jenne then gadi siqneetu immoo cout c yoo jenne achumarraan assignment operator ni ilaalla jechuudha asumarraan ilaaluun ni danda'ama so absolute value lakkoofsa 45 kanaa baasitu maalirra naa ka'e jechuudha caarra naa ka'e jechaa jirra jechuudha caarra naa ka'e jechaa jirra so absolute value isaa baaseetu caarra nuu ka'a isa booddee cout c jenneen value kana ni baasne cout c jenne so kanaaf lakkoofsa meeqa expect gochuu qabna jechuudha 45 akka nuuf bu'u expect gochuu qabna jechuudha asti raangooneetu ni ilaalla jan akkuma ilaaltan 45 nuu beera jechuudha 45 nuu beera so header file malee hojjechuu hin danda'u jechuudha akkuma kana sakaaniifis declare goone hojjechuun ni danda'ama jechuudha asitti akka keessatti header file kabira dabaluu include hash include math dot h jenneetu header file kabira barbaaduun isa booddee kuusii isaa argachuudhaaf jechuudha amma kana kuusii xaafaa baasuuf fakkeenyaaf kan inni filatu float d jenne cost of lakkoofsuma tokko fakkeenyaaf 60 then jumlaa isa booddee cout d kan jechuun maal jechuudha koosii 60 baasitu maalirraa ka'a jechuudha daarra ka'a isa booddee gaafa nuti daawwamnu directly operatoriin kun hojjeteetu value keenya nuuf baasa jechuudha nuuf baasa so akkuma argitan koosii 60